Rakkoo guddaatu maali amma warra ayyaana guyyaa 5 qofa dhageetu guyyaa 4 qofa dhageetu ji'a 2 qofa waldaa ayyaana jettu dhaqeetu barsiisa haaraa barsiisa isaan kalaqan waan nu jalaa dhokote waan isaan qofaaf ifa adda argatan fakkeessee midame lakkii fakkeenyaaf barsiisa ayyaana anamantii cimsannaa ayyaanaan fayyuu qiyya sola graashiyaa amanuudhaan aanaan luutaraawiin inni oriijinaalli barsiisaan anamantii cimsannaa irra baradhe isaan guddatanii harkifatanii dhufanii bira gaanee gatee hanga bakka nuti amantii cimsannaa gaafa barannu turre san gahanitti obsuu fi qabna ijoollee kanaaf sababis bakkaan hangaafaan amantii cimsannaa ture hin geenye ani fakkeenyaaf ayyaanaan fayyuu qiyya makaana Yesuusittiin baradhe malee duriyyee irraa hin karaarra dhagee miti. Oromoo dhaggeeffadha. Akka sanaatti iyyuu qabsoomnee hin bilisoomne akka gandaatti akka kutaatti akka lagaatti akka amantaatti Oromoon qabsaa'ee nu bilisooma jedhee namni yaadu yoo jiraate namni sun gowwaadha jechuudha. Gowwaa immoo manni yaalaa doktora kamiyyuu hin danda'u jechuudha. Gowwaa rabbiin namatti ergi. Infannetti fakkaate hin beeku isaan hammam akka geenyu beeku hammam akka ga'anis moof beeku mutuu beekanii garuu dhugaa jallisu malee madaalii dhugaatti madaallee haqaarra yoo ta'ame jechuu barbaada. Gaafa gimbootiin gaafa dhufu caamsaan gaafa dhufu walga'ii isaanii jedhuma jedhan namoota farra keenya ta'an agar sibkatii nurraa fudhatanii faayidaa keenya nurratti hidhate biyya nurkaa fuudhame uummata nurkaa fuudhame 4 kiiloo taa'u saawwaa'ee biyya sanaa maalitti beekus jammar. Magaalaa Shaggar Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujiitti balaa mudateen lubbuun namoota 6 darbe. Magaalaa Shaggar Kutaa magaalaa Gafarsaa Gujiitti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun namoota 6 darbuu poolisiin magaalichaa beeksisee jira. Konkolaataan fe'umsa ujummoo ijaarsaa fi buraayyuu irraa gara kellaatti maraa ture. Konkolaataa deddeebisa uummata minibaasii jedhamu konkolaachisaa fi gargaara dabalatee namoota 15 fe'ee kellaa irraa gara buraayyuu imalaa tureen iddoo addaa Gafarsaa jedhamutti walitti bu'uun namoota 6 galaafachuu kutaa magaalichaatti diviiniin nageenyaa tiraafikaa gargaaraan inspektara Guddisaa Tarreessaa miidiyaatti himanii jiru. Balaa har'a naannoo sa'a 6tti mudate kanaan konkolaachisaa fi gargaaraa dabalatee lubbuun dhiiraa 5 fi durba 1 darbuu ibsanii jiru. Namoota 6 irra miidhaa qaamaa cimaa fi namoota 3 irra immoo miidhaa qaamaa salphaan qaqqabuu kaasanii jiru. Ganna kana haala qilleensaarraa kan ka'e balaa tiraafikaa waan baay'atuuf of eeggannoon barbaachisaa ta'uu ibsee jira. Ergaa ariifachiisaa Raajii Meeroon Dimbaruu jedhamti ijoollummaa isheetii eegaltee amanamummaadhaan gooftaatti kan guddattee fi tajaajiltuu wangeelaati. Isheenis magaalaa baadiyyaa osoo hin filatin wangeela kan tajaajiltuu mana waaqayyoo kan taate namoota hedduuf furmaata guddaa kan waaqayyo ishee godhedha. Egaa haala kanaan utuu gooftaatti tajaajiltuu yeroo ammaa kana dhukkubsattee jirti. Dhukkubni ishee kunis ji'oota 11 ol irra ga'ee jira. Jaalatamtoota qulqulloota maatii waaqayyoo obboleettiin keenya Raajii Meeroon Dimbaruu gargaarsa kadhannaa keessan barbaadaa jirti. Bakka isheen jirtu irratti bilbiltanii akka iyyafattan kabajaan isin affeerraa jedha boksiin aranuu qaqqabe. Dhuma irratti obboleettiin keenya Meeroon yaalaaf gara Itoophiyaa baatee akka yaalamuu qabdu hubatamee jira. Kanaaf waan ishee barbaachisu akka bira dhaabbattaniif jaala gooftaan isin gaafanna. Namoonni ishee gargaaru barbaadan waan jiraniif viidiyoo kana sheer gochuudhaan waliif qooda. Lubbuu haa oolchinuu adaraasa waaqayyoo adaraa yoo gargaaru dhabdee sheer gochuudhaan bira darbi. Namooti deeggaruu feetan akkaawunti nambariin ishee 1167 3382 959 baankii Birhaan baankii daldala Itoophiyaa 1112 7019 77 lakkoofsi bilbilaa ishee duwwaa 910 67 41 duwwaa. Karaa badiisaa qabatanii kan jiran itti fufanii akka guddatanii fi waldaa kiristaanaa keessa barsiisonni sobaa tokko jiru. Fakkeenyaaf namoonni amma sa'aatii kana nu ayyaanaan al tokko fayyine waan ta'eef cubbuullee yoo hojjenne al tokko bisa dhumaan nuuf dhiifamee jedhanii yaadan jiru. Inni kun waldaa kiristaanaa keessa jiru waan ta'eef ittiin mormuudhaaf si rakkisa gidduu keenya jiru waan ta'eef haa ta'u malee garuu barsiisota warra sanaaf immoo baalaansi godha. Carraa kan biraa banuuf danda'a jedhee yaada. Ati isa kanaaf yaada akkamii qabda? Ani barsiisa ayyaanaatiitu warra saniif karaa bana jeenaman. Barsiisni ayyaanaa barsiisa kiristaanaa perfect ta'edha. Barsiisa waldaa kiristaanaa isa Yesuus barsiise wangeelli ayyaanaa isa ergamoonni gooftaadhaa barsiisan isa abboonni keenya barsiisan isa luuterfaan waldaatti haaromsan isa nu yarra jiraannuufidha barsiisni wangeela ayyaanaa. Fakkeenyaaf ani luuteraani doktiriinaali luuteraawiidhaan. Luuteraawii ta'uu kiyyaan amantii cimsannaa irratti barsiisaan baradhe malee haaraa miti. Barsiisa gara jalqabaa amantii kiyyaati. Rakkoo guddaatu maali amma warra ayyaana guyyaa 5 qofa dhageetu
guyyaa afur qofa dhageetu ji'a lama qofa waldaa ayyaana jettu dhaqeetu barsiisa haaraa barsiisa isaan kalaqan waan nu jalaa dhokote waan isaan qofaaf ifa adda argatan fakkeessee midhamee lakkii fakkeenyaaf barsiisa ayyaana amantii cimsannaa ayyaanaan fayyuu qiyya soolaa giraashiyaa amanuudhaan aanaan luutalaawiin inni oriijinaalli. Barsiisaan amantii cimsannaa irra baradhe isaan guddatanii harkifatanii dhufanii bira gaanee gatee hanga bakka nuti amantii cimsannaa gaafa barannu turre isaan gahanitti obsuu fi qabna ijoollee kanaaf. Sababis bakkaan hangaafaan amantii cimsannaa ture hin geenye. Ani fakkeenyaaf ayyaanaan fayyuu qiyya makaana Yesuusittiin baradhe malee duriyyee irraa hin karaarra dhagee miti. Guddaa galatoomii abduu. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii waraana taasisuu keessatti wiirtuu qabsoo isaatii kan ta'e uummata Oromoof tika cimaa gochuu akka qabu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa Sanyii Nagaasaa dhaamanii jiru. Oromoo dhaggeeffadha. Akka sabaatti iyyuu qabsoomnee hin bilisoomne akka gandaatti akka kutaatti akka lagaatti akka amantaatti Oromoon qabsaa'ee ni bilisooma jedhee namni yaadu yoo jiraate namni sun gowwaadha jechuudha. Gowwaa immoo manni yaalaa doktora kamiyyuu hin danda'u jechuudha. Gowwaa rabbiin namatti ergi. Kanaaf warri hankaawwantii banattanii warri hankaawwantii meeqa saaqattanii guyyaa kana guutu ofumaaf laayik walii gootu ofumaaf sheera walii gootu ofumaaf maalii goota kanneen akkatti guyyaa kana guutu Oromoo laga kutaa amantaa gargar qoodaa ooltu barreessitee kanneen akka kanaan haati si dhaltee otoma seentee raatte jennaan waan biraa waan jennu hin qabu. Akkasuma akkasuti. Kanaafuu Oromoon sadarkaa gandaa Oromoon sadarkaa amantaa Oromoon sadarkaa kutaa Oromoon sadarkaa. Sirna eebba jajjabee haaraa tibbana giddu gala Oromiyaatti gaggeeffame irratti haasaa kan taasisan Sanyii Nagaasaa hanga uummanni Oromoo hin jirretti woboon jiraachuuf hin danda'u qaamni woboo keessa taa'ee gochoota woboo fi uummata walitti buusan dalaguu kamuu diina malee fira qabsoo Oromoo ta'uuf hin danda'u jedhanii jiru. Uummanni Oromoo gaaddisa keenyadha nuuf jecha gatii ulfaataa baasaa jira kan jedhan Sanyii Nagaasaa. So uummanni keenya nuuf jecha gatii ulfaataa kaffalaa jiru deebinee kan itti roorrifnu taanaan qabsaa sabaa ta'uuf hin dandeenyu jedhan. Gosaa keessa hin jiru jechuudha. Oromoo ilma sabaati. Sabaan manaa baane saba keenya wareegama kaffaluutti jira. Saba keenyaaf borullee argitee qabsoo gaggeessuutti jira. Kanaaf akeeki keenya inni guddaan saba keenyaaf qabsaa'uudha. Galmi keenya immoo bilisummaadha. Akkasuma immoo akkasumiti. Waraanni bilisummaa Oromoo keessoo isaa qulqulleessuun isaan maqaa isaatiin uummata yakkan irratti raawwatan irratti tarkaanfii maluu kan fudhatu ta'uu ibsuun humni waraana bilisummaa Oromoo haaraa eebbifamee bakka deemetti uummatatti kabaja mul'isuu akka qabu gad cimsanii dhaamanii jiru. Kanaafuu Oromoon keessatti biyya ambaa jirtan Oromoon biyya ambaa jirtan baay'een keessan waan hojjettanitti waan gootanitti ofitti amantaa horachuu danda'u. Qabsoon kan uummata Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo abaawoon hoboo kallachummaadhaan qabsoo kana gaggeessu yoo taate qabsoon har'aa gaggeessaa jiru kan uummata Oromooti. Qabsoo saba ofii immoo namni keessatti qooda fudhachuu nama dhoobu yoo jiraate gabbayee haa dubbatu. Qabsoo saba keenya. Raashidaat Ajiibaadee jedhamtii taphattuu kubbaa miilaa dubartoota garee biyyaalessaa Naayijeeriyaadhaa yeroo hundaa tapha dura Waaqayyoon kadhachuun tapha eegalti. Gaaffii galchitus ta'ee carraa argattu hundaan gooftummaa Yesuus Kiristoos addunyaa maratti himti. Yeroo gabaabduu lafa irratti Waaqayyo nuuf laatee fi carraa argannu maraanuu leenca qaraaniyosaa nuuf jedhee du'aa nu oolche. Hojii gaarii Yuunivarsiitiin Arbaa Minci namoota dhuunfaa ragaa barnoota sobaa maqaa isaatiin fayyadaman ifoomsee jira. Yuunivarsiitiin Arbaa Minci galmee barnootaa barattoota akka sakattaan dhaabbilee adda addaa irraa gaaffii dhiyaate irratti hundaa'uun maqaa sanadootaa fi namoota dhuunfaa isaa argatee fi soba ta'uu isaa amanee gadhiisee jira. Akka yuunivarsiitichi jedhutti bara 2015tti ragaan barnootaa eebbifamtoota yuunivarsiitii dhaabbilee tokko irraa dhiyaatan ragaa digirii sobaa kan koppii bu'aa barattoota yuunivarsiitichi kenneen jijjiiramee fi Arbaa Mincitti baratanii kan hin beekne ta'uun isaa mirkanaa'uun danda'ame jira jedha yuunivarsiitichi. Hojiin itti gaafatamummaa hin qabne akkanaa akka hin jajjabaanneef uummanni fi mootummaan dhaabbilee ogummaa hin qabnee fi itti gaafatamummaa hin qabneen miidhaadhaaf saaxilamuu akka hin qabne dubbatanii jiru. Fuulduratti warri hojii kana irratti bobba'an yoo jiraatan yuunivarsiitichi uummata itti fufiinsaan saaxiluu fi murteessuu isaa ibsanii jiru.
Katarrii armaan gadiitti dhiyaateen yuunivarsiitii namoota dhuunfaa gabaasa mirkaneessa ragaa sobaa keessatti maqaan isaanii caqafamee dhaabbata ragaa barnootaa kana qabu kamiin iyyuu yoo qacaramanii seera qabeessa akka hin taane beeksisee jira. Infannetti fakkaate hin beeku isaan hammam akka geenyu beeku hammam akka ga'anis moof beeku utuu beekanii garuu dhugaa jallisu malee madaalii dhugaatti madaallee haqaarra yoo ta'ame jechuu barbaada. Gaafa gimbootiin gaafa dhufu caamsaan gaafa dhufu walgahii isaanii jedhuma jedhan namoota farra keenya ta'an agar sibkatii nurraa fudhatanii faayidaa keenya nurratti hidhate biyya nurkaa fuudhame ummata nurkaa fuudhame 4 kiiloo taa'u waa'ee biyya sanaa maalitti beekus jammar rimootiidhaan bulaa biyya yoo waa kosh jedhe yoo dura halkan gufatanii as galan isaan waa lokkosanii nuyi koo mana keessaa baasnee ol illinne ummatatu mana ijaarrateetti kottuu naa galii na tajaajileedhe jecha isaanii amaariffa isaanii sirreessuu qabu yoo xinnoo sammuun naanna'e ta'e mana ijaarrate ummatatti ijaarrate bataskaanni kan ummataati biyyi kan ummataati taa'i kottuu na tajaajili mucaa koo dhufee dheenu simate kun immoo bataskaana cabsuu miti jeequmsa kaasuu miti dhiitiin jiru jara keenya of kasumaan isaanii biyya sanaaf quuqama qabu taanaan maa dhiisanii as taa'u isaan uummata dachee baraa keessatti dhiisanii caakkaa keessatti dhiisanii uummata dukkana keessatti dhiisanii mindaa irratti lakkaachuuf barbaadame yoo ta'e immoo inni waan kan biraan silumayyuu biyyichi kan barbaadameef riisoorsii biyya sana jiruuf maleessaati uummataaf akka hin taane argineerra maaliif utuu isaanitti fageenyatti itti waaqeffamu akkuma waaqayyo teessoo isaarra taa'ee waamamu isaan 4 kiilootti fageenyatti itti waamamu isaan abbaa baluu jedhamanii waan ta'eef. Kanaaf jecha dhiisnee deebinee dhufne gaafa dhiisnee deebinee dhufnu immoo mootummaan turaa jennaan turre nu biyya isaan harkaa fuunes hin qabnu biyyi kan biyyaati biyyi kan sabaati kan ummataati akkuma isaan itti dhufan nus itti dhufne akkuma namooti kan biraan isaan dura turan nus tajaajiluudhaan biyya keenya waan ta'eef Goojjamiin Gondariin iddoo biraan nanne maal muudame kuni kan isaanii hooqnoo baa Goojjamitti muudama meeqa geggeeffame waggaa 3 xumurani guyyaa tokko masqalii kaasanii na waggasni jarri sun kan isaanii bobaa jalatti baatu hankeenya immoo fe'isa harreeti wal qixxeessaniiti nurra tuulu jechuudha dhaga inni kan isaanii sirriidha jechuudha amantii warra faallessan yeroo isaan muudatan ijaajjan ilaalu baa Goojjamitti Misraaq Goojjami seeran jechuudha nuyi garuu seera mana amantaa kanaa tawaahidoo ortodoksii keessatti rakkoo uummataa eegna kallattii seerri bataskaanaaf fetaan agastiin jedhuun gaafa jennu garuu mataa dhukkubaan isatu iyyuu kan isaanii immoo niyyan bobaa jala keetu maaliif alaa amma addanaatti seera cabsanii dhufan waan ta'eedhaaf dheengadda hamma dheengadda gaafa muummichi ministeeraa sinodosii lachuu tokko godhutti wala waggasaa ta'an eenyu akka muudeef akkamitti akka muudaman isaanii maaltu gaafate eeyooti isaan gaafate isaan hin beekna akkatti muudaman tokkoon isaa tana zara onuun jedhan lafa keenya waan ta'eedhaaf hankeenya kun maaliif mataa nama dhukkubsa inni kun kanaadha gaabinumaan gaafa gimbootii teenya warra akkuma sila kaase amantaan kaase mana amantaa biyya manbara phisannaa narkaa fuulatan jedhe warra iyyutu warruma diinummaan nu barbaadu koree filachiistuu gaafa godhan barenu akka isaan dhibbaan irratti hojjetan karaa tokko farra ummata kanaati karaa tokko farra mirga ummata kanaatiif aadaa ummata kanaatiif gufuudha karaa tokko immoo koree filachiistuu ta'anii oromiyaa irratti hojjetu mormiin keenya chiiqa hojii mataa isaanii hojjetan malee hojii biyyaaf ta'uun hojjennu gaafa